Humnoonni mootummaa PP dargaggeeyyii badii hin qabne shakkii qofaan mirkaneeffannoo tokko malee hidhuu fi mana hidhaatii baasanii ajjeesuu jabeessan. Haala kanaan dargaggoo maqaan isaa Mararaa Girmaa jedhamu ajjeefameera. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii madda albuudaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu hoogganni zoonichaa beeksisan. Waraanni Suudaan diroonota nama maleeyyii Itiyoophiyaa keessatti oomishaman hedduu to'achuu isaa beeksise. Haala walfakkaatuun guyyaa har'aa immoo naannoodhuma daangaa Itiyoophiyaa fi Suudaanitti walitti bu'iinsi hidhannoo meeshaalee gurguddaan deeggarame uumamuu isaan miidhaan guddaan qaqqabuun dhagahame. Har'i hagayya 1 bara 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isinitti himna. Hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaa affeerraa keenya. Humnoonni mootummaa PP dargaggeeyyii badii hin qabne shakkii qofaan mirkaneeffannoo tokko malee hidhuu fi mana hidhaatii baasanii ajjeesuu jabeessan. Akka maddoonni odeeffannoo fi namoonni haala kana beekan ibsanitti godina Qeellam Wallaggaa keessatti dargaggoo maqaan isaa Mararaa Girmaa Tolasaa jedhamu humnoota mootummaa harka erga ture booda ajjeefamuun isaa mirkanaa'eera. Dargaggoo Mararaan dhalataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yamaa Loogii Walal yoo ta'u barataa kutaa 7ffaa akka ture namoonni itti dhiyaatanii fi jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Maddoonni kunneen akka himanitti dargaggoon kun obboleessi isaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun shakkamee baatiiwwan 5 oliif mana hidhaa aanaa Hawwaa Galaan keessatti hiraarfamaa tureera. Turtii mana hidhaa baatii 5 booda kaleessa ganama jechuun adoolessa 31 bara 2026 namoonni humnoota nageenyaa ofiin jedhan loltoonni PP dargaggoo Mararaa mana hidhaatii baasanii gara magaalaa aanichaa geessuun maatii isaa, firoottanii fi jiraattota naannichaa fuulduratti rasaasaan rukutanii ajjeesan. Namoonni haala sana ijaan argan akka ibsanitti gochi sun sodaa fi rifannaa guddaa hawaasa keessatti uumuu himanii namni tokko murtii mana murtii malee uummata fuulduratti ajjeefamuun gocha fokkisaa dhala namaa suukaneessuu fi yakka gita hin qabneedha jechuun balaaleffataniiru. Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatuu fi dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa ajjeechaa seeraan alaa fi sarbama mirga namoomaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru irratti qorannoo walabaa iftoomina qabuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessu akka nuuf gaggeeffamu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii madda albuudaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu hoogganni zoonichaa beeksisan. Akka gabaasa hooggansa zoonichaa irraa bahetti sirni eebbichaa mooraa leenjii WBO keessatti sirna bal'aa fi sagantaa qophaa'een kan gaggeeffame yoo ta'u sirnicha irratti hooggantoonni zoonichaa, leenjistoonnii fi miseensonni WBO argamaniiru. Odeeffannoon qopheessitoota sirnichaa irraa argame akka mul'isutti kaadhimamtoonni eebbifaman yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa, tarsiimoo hojii waraanaa, mala hooggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayyoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhataniiru. Leenjiin kun miseensonni haaraan dirree hojii keessatti gahee isaanii gahumsaan bahuu akka danda'aniif qophaa'uu isaa leenjistoonni moorichaa ibsaniiru. Sirna eebbichaa irratti hooggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin jabina jaarmiyaa tokkoo kan murteessu kaayyoo fi akeeka isaa hojii qabatamaa fi tarsiimoo itti fufiinsa qabuun hojii irra oolchuu isaatiin ta'uu irratti kan xiyyeeffatudha jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Akka isaan ibsanitti hojii dhaabaa haala walirraa hin cinneen gaggeessuun cimina ijaarsaa, tokkummaa miseensotaa fi kutannoo hooggansaa kan calaqqisiisu ta'us himaniiru. Haasaawwan sirnicha irratti taasifaman keessatti miseensonni haaraan naamusa loltummaa eeguun amanamummaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan darbeera. Akkasumas uummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichi dhiyaateera. Leenjistoonni moorichaa gama isaanii irraa akka jedhanitti leenjiin yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii ga'umsaan raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessaa isa tokko ta'uu ibsanii miseensonni eebbifaman beekumsaa fi ogummaa yeroo leenjii keessatti argatan hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun dhaamaniiru. Leenjitoonni gama isaaniin Oromoo fi Oromiyaaf jecha lafee hedduutu cabee lubbuu hedduunis bahee dhugaa qabna, ni falmanna, abdii guutuun ni mo'anna, biyya keenya ni tikfanna jechuun
jechuun yaada yaaddoo cabsee sodaa mancaasu onnee isaaniirraa dubbataniiru. Dabalataanis namaa fi lafa ofiif jecha dhiigni dhangala'aa turee fi jiru bifa qoosaan salphifamee ilaalamuu akka hin qabne dhaamanii hawaasi Oromoo xiqqaa hanga guddaatti Oromiyaa biyya ofii tikfachuuf shakkii tokko malee daandii haqaarra imaluun galma kaayyoo dhugaa milkeessuuf ciniinnachuun kutannoo fi murannoo guddaa agarsiisan. Dhaadannoo fi dhaamsa dhama qabu gurguddoo dabarsanii jechoota kanneen dhalootaaf kaka'umsa ta'uu fi abdii namatti horan dubbatan keessas jaallan qabsoo bilisummaa biyya keessaa fi ala jirtan hundi jabaadhaa wal argaan keenya Finfinneetti jechuun dhaammataniiru. Sirni eebbichaa erga baga gammaddanii fi hojii fuulduraa irratti milkaa'ina guddaa hawwuun xumuramuu isaa kan ibsame yoo ta'u, mooraan leenjii waboo zoonii madda albuudaa gara fuulduraattis hojii ijaarsa humna waraanaa fi siyaasaa cimsuuf leenjii garaagaraa itti fufuun kennuuf karoorfachuu isaa hoogganoonni zoonichaa ibsaniiru. Waraanni Suudaan diroonota nama maleeyyii Itoophiyaa keessatti oomishaman hedduu to'achuu isaa beeksise. Haala wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo naannoodhuma daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti walitti bu'iinsi hidhannoo meeshaalee gurguddaan deeggarame uumamuu isaan miidhaa guddaan qaqqabuun dhagahame. Waraanni mootummaa Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu haleellaa dhiyeenya humna dafee qaqqabaa yookiin Rapid Support Forces irratti raawwate keessatti diroonota hedduu to'achuu fi kuffisuu isaa beeksise. Ibsa waraana mootummaa Suudaan bahe keessatti diroononni kunneen Itoophiyaa keessatti walta'iinsa Yuunaayitid Arab Emirates waliin oomishamanii gara Suudaan geeffaman jechuun himameera. Akka ibsa waraana Suudaanitti meeshaaleen waraanaa kunneen RSF'n yookiin Rapid Support Force'n hojii haleellaa fi sochii waraanaaf fayyadamuuf qophaa'anii turan. Waraanni mootummaa Suudaan himannaa isaa deeggaruuf jedhee suuraalee diroonotaa fi kutaalee miidiyaaleef dhiyeessuu isaa ibseera. Walitti bu'iinsi mootummaa Suudaanii fi RSF gidduutti eebila 2023 irraa eegalee itti fufuun isaa rakkoo namoomaa hamaa keessaa tokko ta'ee argama. Dhaabbileen mootummaa fi idil-addunyaa akka ibsanitti haleellaan kun lubbuu namoota kuma hedduu galaafachuun namoota miliyoonaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasuu isaa mirkaneessu. Yeroo walitti bu'iinsi kun itti fufe keessatti mootummaan Suudaanii fi RSF yeroo adda addaatti mootummaa fi qaamolee alaa irratti deeggarsa waraanaa kennuu jechuun himannaa walirratti dhiyeessaa turaniiru. Hayyoonni dhimma nageenyaa akka ibsanitti meeshaalee waraanaa ammayyaa akka diroonotaa fi madda isaanii adda baasuun hojii qorannoo bal'aa fi ragaa teeknikaa barbaaduun barbaachisaa ta'uu ibsanii kanaafis suuraa qofaan yookiin himannaa qaama tokkoo qofa irratti hundaa'uun mootummaa tokko yookiin dhaabbata tokko irratti murtii kennuun rakkisaa ta'uu isaa ibsu. Himannoon mootummaan Suudaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeesse kun yeroo lolli biyyattii keessa jiru furmaata waaraa argachuu dadhabee itti fufe keessatti kan dhufe yoo ta'u, walitti dhufeenya mootummaa naannichaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuunis qorattoonni siyaasaa yaada kennaniiru. Oduu kana fakkaatuun immoo naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti addatti naannoo Sharariinaa fi godina Walqaayitti Xagadee aanaa Qaabtiyaa Humaraa jedhamu keessatti walitti bu'iinsi hidhannoo guddaan eegaleera. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti humnoonni hidhatan Fatila Tsiyoonii fi Saamrii jedhamuun waamaman karaa daangaa Suudaaniin seenanii loltoota mootummaa PP irratti haleellaa banuun isaanii toora miidiyaalee hawaasaa garaagaraan gabaafamaa jiru. Hidhattoonni Suudaan irraa seenan kun kan Armii 70 jedhamuun beekaman yoo ta'u, humnoonni kunneen naannoo magaalaa Barakat jedhamuun beekamutti daangaa ce'anii akka seenantu himama. Haal kanaan haleellaa jalqabaa hordofuun loltoonni mootummaa PP ittisa gochuuf gara sanatti socho'aa jiraachuunis dhagahame. Walitti bu'iinsi cimaan naannoo magaalaa Barakatii fi Sharariinaa keessatti itti fufuu fi meeshaaleen gurguddoon akkasumas humni qilleensaa diroononni hedduun lolicha irratti hirmaachaa jiru. Jiraattonni naannoo sanaa tokko tokko akka eeranitti magaalaa Humaraa irraa gara magaalaa Barakatii fi kallattii Sharariinaatti haleellaan madaafaa kan geessifamaa jiru yoo ta'u, sochiin diroonii sifatti mul'achaa jira. Sagaleen dhukaasa meeshaa gurguddaa kanneen akka madfii yookiin madaafa Zu-23 moortaraa fi diroonii magaalaa Humaraa dabalatee raafama guddaa uumaa jiraachuu himaniiru. Haa ta'u malee hanga gabaasni kun qindaa'etti hammi miidhaa namaa fi qabeenya irratti qaqqabe ilaalchisee hanga ammaatti lakkoofsi walabaan mirkanaa'e hin jiru. Naannoon daangaa Itoophiyaa fi Suudaan yeroo dheeraaf walitti bu'iinsa daangaa, falmii lafa qonnaa fi sochii humnoota hidhatanii adda addaa keessas tureera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.